Hello, baleewwan koo nageenya irra jaalladhu waaqayyo isinii haa baay'atu akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii jiraan galata waaqayyo baga jiraattan isin jira fayyaa jirtu ani isinii jira obboleettiin keessanii baga jiraattan nagaa keessanii har'a geenyu waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u bakka jirtanitti hundumti keessanuu waaqayyo isin wajjin haa ta'u fayyaa isiniif haa kennu nagaa isiniif jaalala isiniif haa kennu waaqayyo isiniin jedha. Har'a sin dubbisuudhumaan dhufe sin dubbisuun dhufe jechuudha har'a guddaadha indee biyyi nuti kolfuu akkana jedhi nageenya waaqayyo isin haa baay'atu jecha obboleewwan koo warra addisii jajjabeessaa warra turtan immoo laayikii naa godhaa falligeenu ishii barbaade akkana jedhuuti warra qoosan dhugaa dubbachuudhaaf har'a mitiillee samoona kana nu manatti dhaga'ama garuu kan akka har'a natti caalee hin jiru jechuudha. Innis maal yoo jettan har'a baay'ee natti caalee jiru dhugaa dubbachuu baay'ee natti caalee jiru tottoshallee babbareedee biti siin bira kan dhufe babbareedu siin barbaadu maaltu sitti dhaga'ame yoo jettanii waaqayyoonni haadha isin hin dhoowwatiin haadha keessan biraa baatanii mataa ishee dhukkuba otoo hin taane qoreen maasii keessaa otoo ishee waraanuutti deebitanii hin arginaa fayyaa ishee isin haa godhu waaqayyo. Haadha fayyaatti deebi'aa galaa isin hin jira haadha baruun baay'ee ulfaataadha dhugaa baay'ee ulfaata haadha baruu baay'eedha akka kootti baay'ee ulfaata. Kanaan duras maasiliin na bira dhuftee galtee torbee nama na bira teessee yeroo sanallee na dubbisuudhuma dhufte amma immoo waan dhukkubee fi waan hundeeyyuu miti waan dhukkubee fi waan mannaan na bira dhufte waan dhukkubee fi waan maddee maal dubbachuuf yoo jettanii baay'ee natti dhaga'amee jira. Maali na waan jettanii ni mucaa keenya boonyaa rabbirraan keenya yookaan sanyiin keenya boonyaanini isinirraa dhaabe kaameraa maaliif isiniin jechuu barbaade kana dura siin dhukkubnaan kana dura na dubbisuudhuma dhufte sana ala ture wajjin dhaqeera biyyaallee dhaqeetanii yeroo sana ribshaadhaaf magaalaa Jaajjigee tan deebi'e malee warri Jaajjigee beektan tarii jiraachuu dandeessu hamboo gaditti biran geenya obboleewwan koos lamaa fi haadha koo wajjin nama sadii qofaan argee galee dubbisuudhaannee akkuma qodaa soolaarii amma kootti waalli namaa godhanii namaan jedhanii mitiire amma kootti akkuma qodaa bitee dhageetti soolaarii uffata obboleewwan kooti akkuma fuudhee galaa jirutti haadha kooti immoo soolaarii minaamina akkuma fuudhee dhaqaa jirutti ribshaadha yeroon sun jechuudha waggaan kun ta'us akka amma kanaan dabarsus immoo xinnoo ishee warra iddoo biraa irraa dhufe inni ulfaataa malkiin kan kee hin beeksisaa diidaa alarraa dhuftee sin dabarsa na sodaachisanii magaalaa Jaajjigee keessa bullee soorsa afaan mana algaa bullee achumaan haati koo fi obboleessi koo ganama dhufanii guyyaa kamsee achitti nu dubbisanii biraa ol deebi'ee gale biraa galee osoo hin turiin immoo mana sana ijaarsitti hin gorreere akkuma beektanii achumarraan dhuftee gannaa sana seeraa wajjin naasofnee ammuma wal agarra immoo dubbifne ammoo ofirra garagalan maaliif sa'aatii 7-8 booda hin deemsisu shaarutti jechuudhaan makiinaanis hin deemsisu namnis hin darbuudhaan nannaqee dubbisaa bakka soorsa nu haafuu ani galeetanii haadha koo dubbisa jedhee yeroo sana deemnaan warra makiinaa oofanii warri karaa sayyoo jechuudha mannaara Jaajjigee keessatti lubbuu kan kee xiyyitii dhalachuu deemtanaan jedhanii didan of ajjeesuu barbaaddee lubbuu kee jiraachifachuun barbaanne naan jiran asumaan na of galchaa mucaa baadheen jira mucaa baadhee kanii si wajjin haasa'u dhufe maal haasa'u dhufte jettanis waan nan haasa'u dhufe tokkotu jira yeroo sana kaachumaan dhuftee Jaajjittuu innaa dhufte karaatti wal agarree wal dubbifnee wal biraa deebine waan ta'eef jettee xiindaaqoo jettee biddeen illee gaxariidha ishee baadhee hin fidu biddeen magaalaan sii bita jettee birri baattee dhufte yeroo sanaan illee sanitti himne yookiin amma waan haasa'amu hin malle maaliif asirratti haasuuf taa'uu dandeessu tarii yaada keessatti waan haadha isinitti himuu barbaadeetani biddeen dakaatu ishee baadhee nufutte naamaraxuu isheeti isinii galee yeroo sana biddeen
asiin bitaa makiinaan na buusuu dide jettee biddeen waxindaaqoo jettee cuukkoo jettee dhadhaa jettee naaf iddee dhufte yeroo san biddeen naa maratuudhaaf immoo makiinaa karaatti ishii buusuu dide finfinneedhaan naa bittee biddeen mana kooddoon ijaaraa sanatti dhufte yeroo san waan haadha isinitti muufanii malee wanna bira isinitti muufii miti. Achumaan dhuftee amala na balleessitee galtee torbee lama na bira teessee yeroo mucaa kana reefin garatti baadhee jira. Dhuftee na bira teessee amala na balleessitee torban lama amma achi turte sana waan hin ta'e natu beeka. Innaa isheen achi kaatee galtu mana keenya turtee amma achi jirtutti maal lagooti annatu biddeen sii toshatte ofiyyuu biddeen toshitii annatu yaa yeroo sana amma shunkurtii minaamin waan na jibbisiisuuf manatti waxii waan na jenneef oshumatu hojjeta. Ani baqadheen achi fagaadhee ta'a manarra. Achumaan immoo biddeen immoo annatu sii tosha. Arra malee amma na jirutti ana sii tosha. Ija keetti naasinaa minaamin jetteeti akka waan booda salalamina biratti haftu amala na balleessitee na biraa galtee yeroo sanaa jechuudha na dubbisuu dhufte yeroo sanallee amma immoo deensa qotuu hin taane dhukkuba kootiif dhufte. Maaliif waan dhukkubeef mucaa kana ofitti qabee dandeenyu koo soorsaan immoo yoo hojii dhaabee manitti anaa wajjin deebi'ee taa'e manni kiraayin hin ulfaata jireenyi hin beektu hojjetan malee waan ittiin alaa ol dhufamtu hin jiru. Akka isinitti dhaga'amuuf miti kan akkana dubbachaa jiru isinii galaa jira. Akka isinii wanni biraa isinitti dhaga'amee waan biraa kee galtaniif miti. Amala haadhumaa isinitti himuu barbaadeen yookiin beektu hundi keessaniyyuu ani hin beeku garuu ani immoo maaliif akka akkasii naa galu baay'ee jaalladhasi. Haati keenya akkaataa ishiitti nu guddiste otoo naasee kitaaba tokko ta'a baay'eedha amma haasa'uun barbaadu. Nama rarti baay'ee nama rarti. Ani ishiidhaaf ijoollee shanaffaa ayyuu garuu nama rarti baay'ee maal akka ta'e hin beeku. Baay'ee tokko nama rarti. Yeroo biddeen cabsattee nyaattu duruma kaasee waan na qooftu natti fakkaatu. Gabaa nagaddee haati koo duratti gabaa nagaddee nu guddifte minaan gabaa tokko yoo bittee dugdatti baattee har'a mana bushitee bormoo gabaa kan biraa geessitee akkasitti nu guddifte. Lafa qabna garuu lafti keenya namni seeraan qotee minaan nu gashuu hin jiru. Abbaan keenya ijoollummaa danda'e kan ijoollee afur batalee akkatti isheen nu guddiste natu beeka. Baay'ee nama rarti. Kanaaf ta'e hin beeku. Nashiin gabaa nagaddee galtu maalan godha beektu? Biddeen hin toshaan jira yoo ta'e amma irbaanni ga'utti galanii haati keenya yeroo gabaadhaa galanii maarbii isaaniirraa birrii lakkaawwatu miti. Amma ishiin irbaanni ga'utti amma horiin galanitti horii gashuu ijoolleen ganaa horii eegaa jiru. Ammanatti maalan godha daddafeetaan biddeen saayinaa keessa kaa'ee waxii goommanallee ta'e buqqeellee ta'e hin beektu wanni gaxarii beeqilaallee ta'e saayinaa keessa kaa'een biddeen sana firfirii isaasitti jedhamu faffatoo jedhama miti gadi akka keenyatti immoo harkaa fatfatee amma ijoolleen horii gashan ol seenanitti afaan ishii godha. Waan ishiin nama rartuuf isinitti himaa jira. Maaliifin kana godha? Booda innaa nuti nyaannu hin nyaattu sirriitti ishiin. Ijoolleen immoo warra dhiiraati hangafoonni koo lamatu jiru. Sirriitti cabsatanii nyaatu isaan. Akkamitti akka isaanitti nyaattu booda akka isaanitti sirriitti nyaattu dheetan fuudhee afaan godhaan jechuudha. Amma isaan horii ol gasheen biraa sa'aatii tokko nafu arbaata nyaachuudhaaf. Baay'ee nama rarti. Nama sana kaasee jechuudha erga nobbaree kaasee. Amma immoo na bira dhuftee waa'ee dhukkuba koo kanaa jettee waaqayyo faallee ulfinni guddaan haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa keessanis sanaaf dhaga'anis fayyeera. Amma ammaatti waaqayyo ulfinni haa ta'u natti hin deebine amma har'aatti. Waaqayyo haa kabajamu kun hojii tokko ta'eera. Fayyaa kooti eddisi. Mucaan koos fayyaanis fayyaa kooti. Garuu maaltu sitti dhaga'ame honaan jettanii isa aadanaatu macarrashaa natti dhaga'ame jechuudha isheen na bira dhuftee deemuu ishee. Samoona kana nan deema jettiitu manija keessa ishee laalladhu. Har'a ganama sa'aatii 10tti otoo hojii koo rafiiniin bulee yoo argan. Yeroo sa'aatii 10 walakkaa ta'u bilis tokko biyyarra daawwalee anu durayyuu silkii eegaan jira sa'aatii isheetti kaasu. Adeemtu jedhee lanan galattee na didde jechuudha. Achumarraani na bira kuttee irra ganama. Sa'aatii 10 walakkaatti na biraa kaatee deemtee ammoo waaqayyo haa galatu magaalaa Amboo geesseetti. Garuu nama baruun baay'ee ulfaata dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Amma har'aatti kunoo mucaa koo qabadhee inni amma har'aatti jechuudha. Sababiin isaa waan ofirra kaa'ee dhiqee akka ishii san dhixxu sanatti dhiqee madaana dhiita kan jedhu natti dhaga'ame dedde.
arra na biraa deemte manillee natti dukkana. Ati gibbii kanallee nama gaarii waan baay'ee bareedduu turteeyyuu. Gaafa ani gaafa daa'ima kana birashin na qolina kee habaasanii gaarii algaadhumaan oofanii na fidanii mudhiin koo gad hojjechuu baatuyyuu mudhiin koo gadi oliin hojjeta nan dhagaa. Natti fiideetu too mucaa koo iddoo mucaan jiru iyyuu hin beeku dhugaa waaqayyoo isiniin jedha haati gibbii itti galleerru kana waaqayyoo nama isinii kaase akkanatti natti fiideeti na dhungatte. Ishiin illee nama gaarii turte akkan haadha koollee ishiitti nobsine amma torbee kanaatti ishiinis har'a ganama isaati koo itti na biraa deemte. Ishiin immoo isirratti nama jimmaatii jimma deemte haadha ishee dubbisu. Haadha dhabuurra haati ofii yoommattee dhukkubsattuu taatee namaaf haa jiraattu. Warri abbaa jaallattanis egaa haadha koo na guddise abbaan koollee baay'ee na jaallata jedhanii hin beeku isheen egaa xinnoo beeka malee baay'inaan hin beeku. Waaqayyoo idimee haadha keessan isin adeeressu. Waan barbaadanaan jedha amma boo'uun barbaadu erga ganama sa'aatii 10 jammare mataan na dhukkube dhugaa waaqa. Maaliif baay'ee natti dhaga'amte. Baay'ee natti dhaga'ame na bira deemush akka waan na bira teessu. Waan baay'ee naa goote erga na bira turte garuu akka waan asitti na biratti haftuu ganama soorsaadhaan adaraa jettiini. Adaraa akka ishiin gadi jettee bishaan hin buufanne. Adaraa akka ishiin waan gurguddaa hin baanne harkaan akka alaa ol hin gashine adaraa soorsa. Adaraa jettii. Sin irratti ba'uuf miti kana dhufe. Sin irratti ba'uu namni waaqayyo yeroo bochaa dabarseera. Waanuma jaalala haadhummaatu baay'ee natti dhaga'ame. Duris na jaallatti duris ishiin jaalladha. Itti suuqootu jirti tokko. Ishiin immoo ati hin galtu taanaan jettee waan baay'ee dubbatti ishiidhaatti haati na biraa deemte. Waaqayyo haadha isin hin dhoowwatinii. Warri haadha keessanitti illee tarii mufattanii manaa baatan yoo jiraattan haadha keessan araarfadhaa illee wajjiniin dubbadhaa wajjiniin taphadhaa haadha keessan. Idimee ani ofii koo caalaa haadha kun sassata maal akka ta'e hin beeku. Baay'ee sassata. Keessumaan naan ala jiru immoo waan barbaadan naan jechuu dandeessu. Maaliif ani waanuma garaa koo keessaa waan dhugaa ta'e isinitti hima. Yeroon ala jiru immoo otoo ishiinii fi soorsaa waan tokko ta'anii jiraatanii akkana deebi'ee isin galuu achi isin jiraadhu. Akka balaa wayiitti ergamee of lubbuu koo balleessuun godha malee isaan lamaan maal akka isaan ta'an hin beeku otoo isaan hin jiraanne asitti hin deebi'u. Toon akkana jedhu waaqayyo haa galatu soorsaan sumaan taane ishiin sumaan taane nagaan na eeganii haadha keessan jaalladhaa. Haa fakkiftullee haa uqqattullee. Wajjin dhalataniifis immoo hundi hin jaallatu beektu miti haadha ofii. Mucaan hangafaa ana wajjin ani ishee haati koo isa teessee kaatee ana na deesse ishiin jaallatu. Haati koo har'a lubbuu ishee dhabametu hin jaallata sababiin isaanii lafa fudhachuuf gama. Yookaan immoo icciitii warra kooti sunitti immoo qoomiti. Wajjin dhalatanillee hundi haadha ofii hin jaallatu isiniin jechuufani. Maayyoo machuu dhiiftee rakkachuu huqqachuu dhiiftee wanna barbaadde taate maaltu amma haadha ofii namaa gaha. Haadha keessan jaalladhaa. Omaa gochuu fadadhabdan jaalala dhugaa jaalladhaa. Baay'ee amma haadhummaa natti dhaga'ame kanaafis dibbirtii kana kophaa kusun soorsaan illee hojii na biraa deeme. Boo'e kanaafis immoo tunaan jedhu na biraa deeme. Edda ganamaati mataan si dhukkubee hin boossa. Boo'e kanaafis amma hojii deemuu kani. Mataa koo na dhukkube jedhi booda nama mucaa kana fitti qabee baatuun laalanaa jechaan na biraa deeme. Ati gibbii kanas waaqayyo nama gaarii naaf kenne. Akkuma beektan gibbii kana dura keessa gali tokko har'a galeen har'uma galgala sababa amantaatti baay'inaan jedhanii turanii achi dhufeetan immoo naan dhufu kun hojii lammaffaa waaqayyoof galanni haa ta'u hamaadhaan addaan nun baasiini akka haadhaatti haadhuma naa taate ishiinillee haadhuma eenyutu dhiiga wajjin itoo dhiiga keessa isin jirtan isinitti fiigee aniyyuu anumti kun obboleewwan wajjin haadha itti fiigee obboleettiin koo otoo deesse dhiiga ishee wajjin hin naqee dhungadhaa. Yeroo gaariidhaan oofanii achas fidaa jiran hakiimonni narsoon waaqayyo haadha keessan umurii haa dheeressu ormallee fira isiniif haa godhu isiniin jedha. Ishiinillee na jalaa deemte haadha ishee dubbifachuu jimma deemte. Bakka homaa waan isin wajjin haasa'ullee waan hin dhabee daqiiqaa tokko lama isin wajjin dhufee nagaa isin gaafadha.
yaada bareedu shina na barreessa sinan jaaladha oma sinin hin jedhu sin irratti immoo ni ganamaa yoo nagaa haadha keessan jaaladha haadha keessaniif iddoo kennaa eenyutu harkarra sina qara biddeenaan jala soorsan ganama qursii na tarraba maaliif dhugumas immoo erga biddeen nyaachuu calqabee mana jala dhiyoo deemee nyaatallee nyaadhumnaa min erga naan jira homaan taatoodhani hodhaan kee homaan toodhani nyaatarree akkana hiixadheen fudhadhu ishiitu harkarra naa naqaa ishiitu na gushaa yoon tiriirra baqaani nagee nyaadhoon jedhan illee laani karaa konkoorraa fite ija keettan siidii bahoodhuun harkanaan jette sinan jaaladha nagaan tura ifa manaa godha waan isin irratti asii waan isin yoon sin dabbare dhiifa manaa godha waan ishi jaaladhuuf natti dhagahamna si wajjin haasa'u dhufe keessuma keessa haasa'an waan inni haasa'u dhufe haadha keessa hin jaaladha tarii hundi keenya yeroo dargaggummaa keenyatti jirru tarii namni neerumin jirtu amma biyya alaa ama mucayyoo wajjin hojjechaa ture tokko neerumne maali sin dhus qaama ishirraatu dabbasa haddachuu hin beektu anaaf intala Biraane jedhamti intala gara amboo tokkotu barsiise shaaworii akkanatti gala kanatti haddadhu ofirraa jenneeni biiroo keessa yeroo wajjin turre biiroo Dubaay keessa maaliif osoo neerumin kan deemtan illee jirtu dargaggummaatti warri jirtani isiniif hin galu amma waa'een haadha maal akka taate isinii hin galu garuu haati haadhuma waan barbaaddoo taate haadha keessan jaaladhaa waa'ee haadhaatiif kan isin dubbachuu dhufe akkanan taazamne akkanan arrabsine atu haadha taateetu nu gorsu dhufte akkanaan hin jenne garuu jaalala haadhaatu duruu nan jaaladha isiniin jedheera dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa waaqaa isinitti hima bishingaa boqqolloo beektu gaxariirraa ol dhuftan hundi keessaniyyuu hundaa ta'uu baattan kaan bishingaa boqqolloo waliin makeetanii nan daaka yeroo ishiin gabaa deemaa jirtu sa'aatii 6tti gabaa deemti nan daaka bishaanan daffisaa bishaan daffeennaan sirriitti dafu sandaa keessan gingishaadhaan gingisheen qola isaarraa gatee hin beektu tarii beekuu dandeessu minaan sanatti daakuu sanatti bishaan daffa naqee laafiseen raacata qorbukoo keessa fuudhetti dabalee raacata namiti illaafa koof jedha irra deebi'ee nan lanqaxa dhagaa kan biraatti hin bulleessa bukoo qorbukoo keessa jiroo ta'e isa keessa buuseen yeroo ishiin galtu maaliin godha biddeessaan toshaa eega yeroo ishiin baatu immoo bishingaasaa fi boqqolloo isaa waliin makeen dhagaa hin beektu dhagaatti hin daaka kanaafuu duruu ishiin jaaladhaa dhimma ishii naaf haadheeressu waaqayyo nagaan naaf hagashuu yaadeen bakka ndawwalin jettee baay'ee naan lolte anamma dawwallaa fiini jajjii hongeessii dawwalanaan jettee sinan jaaladha nagaan naa tura yoo sin gaddisiise immoo dhiifa manaa godhaa